Kiyya Muktaar Usmaan Sheekaa jedhama. Kitaaba dargaggoo Shaggaa Baadiyyaatiin barreeffame yaada kiyya akka kennu na afeeruu keessaniif galatoomaa. Duraan dursee Shaggaa Baadiyyaa dargaggoo fedhii fi dandeettii ogbarruu of keessatti qabu, dandeettii isaa saba isaatiif agarsiisuuf tattaaffii guddaa godhaa jiru. Dargaggoon kun bara 2019 biyya Jarmanii biyya jiraatu keessatti albama kuusaa walaloo tokko uummata Oromoof gumaachee ammas immoo bara 2021 keessatti kitaaba waata jedhu kan kuusaa walaloo gumaachuuf deema. Dargaggeessi kuni ogbarruu afaan Oromoo keessatti gara fuulduraatti bakka guddaa gaha jedheetiin amana. Saba Oromoo saba afaan isaatii fi eenyummaan isaa bara dheeraaf dhiitamaa jiru kana keessatti gadi qabamaa jiru. Kanaaf dargaggeeyyiin akkanaa yeroo uumamanii gadi ba'an harka qabnee jajjabeessinee akka isaan boru ganna 40-50 nu fuuldura jiruuf dandeettii isaan keessa jiru gadi baasanii afaan saba keenyaa, aadaa saba keenyaa akka mul'atu, akka guddatu, akka saba biratti gadi bahu, addunyaa irratti akka beekamu gochuu waan danda'aniif namoota akka Shaggaa Baadiyyaa kana bira dhaabbachuun waan inni qopheesse kana harka bal'ifnee irraa simachuun dirqama Oromummaati. Wanni dirqama Oromummaa ta'uuf sabni tokko afaan isaa yoo guddatin, aadaan isaa yoo bade, eenyummaan isaallee kanaan badaa jechuudha. Sochii saba tokko wayyoomsuuf, of taasisuuf, bilisoomsuuf qabsoo godhamu keessatti ogbarruun qooda guddaa qaba. Artiin qooda guddaa qaba. Kanaaf uummanni Oromoo hojii qeerroo umriin isaa ganna 20 keessa jiru kana irraa simannee akka inni hojii ittaanuuf onnatee ka'u, qeerroowwan akka isaallee waan sabaaf bu'aa qaba jedhan kara maraanuu akka isa jalatti illee ilaalanii kuuwwan illee dandeettii isaanii sabaaf gumaachan ukkaamamee isaan keessa jiru akka baasan karaa waan banuu danda'uuf akka uummanni keenya sabni Oromoo waliin dhaabbatu kabajaadhaan isin gaafadhaa. Galatoomaa. An wallisaa Muktaar Usmaan Sheekati. Ijoollee beektaa gamaa maal ijoollee waa fuutiin kaalchine maal ijoollee.